kallattii dhumaan karoora gabaasa haga ammaatti turan maaltu hojjetame maaltu hafee wantoota jedhu kan hojii gaggeessaan waldaa keenya obbo Ayyaanaa Hayilee gara dhufanii nu dhiyeessan ta'a. Ammas isaaniin garatti kabaja olaanaa naasii maddaadha. Bagadagaan uffatanii jedheera. Itti aansee kan ibsa koof ta'u yeroo baay'ee namoonni gaafa dhageessan isin agarra waan ta'eef waliif bu'uura tokko isin kaasan gara waldaa keessa darba. Waliin mul'ata bal'aa fi guddaa hawaasa dinagdee saba keenyaa biyyaaf gaanfa Afrikaa ittiin guddifnu jijjiiruu fi fooyyessinu meeshaa hiyyuma ittiin lollu daandii tokkummaa keenyaa misooma irratti argisiifnu madda qaroominaa saayinsii teekinooloojii addunyaa irraa qoodannu kan dhaloota darbe irraa barannu kan dhaloonni amma irraa fayyadamaa itti hojjetuu fi kan dhaloonni dhufu akka gaaddisa odaatti jala boqotu taasisuuf bara 2004-2005 akka lakkoofsa biyya kanaatti maree bal'aa fi gadi fagoo taasisuun qaqqaaliiwwan sabaa muraasni kan bara 2006 bu'uuressuun har'a kan kumaatamni qoodaa fi hirmaannaa keessaa qaban kan ta'edha. Waliigalli yaada waliif jedhu kun kana qaba. 2005-2004 jalqabne 2006 kan keessaa tokko jennee jalqabne kan qaqqaalii jedhee fi waa biraan kaasinaa baranitti jalqabne waliif jalqabne namni bara isaan beekne jedhee yaadu. Inni gaafa walitti qabamu 2005-6-7 as keessaa namni umriin isaa sanarratti sirriitti yaadne jedhee yaaduu keessan beektu waan baay'ee keessa darbee mul'anni kun kan ka'ee as ga'e waan ta'eef warra aarsaa kana kaffalanii mul'ata kan as geessanii fi galata guddaan isaaniif qaba galatooma jechuu barbaada. Mul'ataa fi ergama waliif keessatti mul'anni waloon akka waliifitti guddina fi misooma hawaasa dinagdee sabaa keessumattuu saba Oromoo biyya gaafa jennu biyya keenya Itoophiyaa gaanfa gaafa jennu gaafa Afrikaatii isaan kana keessatti akka walootti guddinaaf hawaasa dinagdee fiduudha. Akka walootti kan qabnu mul'ata sabaas mul'ata biyyaas Oromoon gaafa Afrikaatti Keenyaa yoo deemtan, Somaaliyaa yoo deemtan, Ugaandaa yoo deemtanii akkuma keessatti kan haasa'a. Kanaaf bal'aadha waan ta'eef Oromoon Oromiyaa keessa duwwaa hin jiru bu'uureen amanti. Isaa alas ba'ee jira waan ta'eef mul'anni keenya warra gaafa Afrikaa keessa qabata jenneeti gara sanatti ceenee kanaaf galma ga'uuf dhaabbatee dhaabbilee daldalaa fi investiment sektaraa qeenxee fi maraa mileessuun dhaabbilee ciccimoo bu'aa qabeessaa dhaloota gara dhalootatti ce'uudha kaawwachuun giddu galeessa taasisuun kan hundeeffamedha. Akkuma isin agartan dhaabbileen bara 2005 irraa jalqabanii yookaan yaadamanii 2006 hundeeffaman 8 waliin keessa kan jiru dhaabbilee sektara qeenxee yuuni sektaraal kan jennu 7 multi sectoral yookaan conglomerate kan jennu tokko akka jarraalee kan isaan keessatti hirmaattanii kan multi sectoral jennu yookaan conglomerate kan baay'ee jechuudha kan isatti hirmaattanii. Kanaaf bifa kanaan karoorfannee waggaa kana irratti hojjenneeti kan dhaabame waliif bifa kanaatiin kan inni qindaa'ee hojjechaa jiru. So gara isa kan keenyatti darbe jechuudha akka waliigalaatti. Kanas inni dhiyeessu gabaasa raawwii bara 2014ti. 14 jechuun yaa operation keenya irra waan ta'eef 13 keessumatti hammata waan ta'eef 14 siin dhiyeessa. Akka seensaatti bara hundeeffame bara 2012 waggaa meeqa jechuudha almost umurii waldaa kanaa waggaa 3 jechuudha erga hundeeffame sadaasa gaafa 9 kan inni mirkanaa'ee ba'e har'a sadaasa 3dha. So waggaa sadaffaan keenya eeggannee wal barreechuudha dhufne jechuudha kan inni mirkanaa'ee ba'e sadaasa 9 waggaa 3 baay'eetti hundeessine hundeessitoota 123dha. Kaapitaalii jalqabaa miliyoona 2 qaama seerummaa wajjin wal qabatee waggaa 3 keessatti galmee bulmaataa barreeffama hundeeffamaa galmee daldalaa eeyyamoota hojii barbaachisan hunda kan qabudha. Hojii hundaan dhaabbata hundeessuu keessatti qaama seerummaati. Qaamni seeraa gaafa jiraatu waan baay'ee banaa waan ta'uuf hojii guddaa waldaan kun hojjete keessaa tokko karaa hundumaa qaamni seeraa akka inni guutee itti hojjetamu irratti kan hojjechaa turedha. Kana gaafa jennu qaamni seeraa qaama hedduu jira. Qaama seeraa gaafa ga'a waan ta'eef karaa kanaatiin kaayyoo waldichaa kan waldaa daldalaa aksiyoona daldalaa industirii waliif akkaataa bulmaata keenya irra jirutti hojii qonnaa bosonaa fi qurxummii
hojii albuudaa, hojii manufakcharingii, hojii daldalaa, hojii tajaajila hawaasaa fi uummataati. Akkuma isin kaasee konkolaataawwan kaampaanii gaafa jennu kan maltisektoral gaafa jennu daldala baraati waan ta'eef garuma gabaan nu baasatti deemnee hojjenna jechuudha. Galaanadha waan ta'eef keessa waan dhaabbata kana fayyadu keessaa fudhachaa qorachaa hojiitti gashuu waan dandeenyuuf guutummaan hojii biyya kana keessatti hojjetamuu danda'u guutummaan isaa waldaan kamichuu hin danda'a. Biyyi kun kan hojjettu kamillee keessatti hirmaachuu hin danda'a. Waldaan keenya akkaataa bu'aa qabeessummaa isaa irratti qoratamee hirmaachuu hin danda'a waan ta'eef kaayyoo waloo keenya kana fakkaataa kan waldichaa. Abbootii Aksiyoonaa baay'ina haga ammaatti 2004 ilaalchisee hundeessitoota akkuma isinii kaasee dhibba deemsa sadidha. Abbootii Aksiyoonaa haaraa 4000 haga ammaatti kan jiranii kun amma sadaasaa haga bara bagata 2014tti amma haaraan baay'ee kan dabalaman jiru. Daataan kun dabala kan bara kana haga ammaatti kan bara odiitii 2014tti 4123 irra jirra. Amma garuu gara dabalaa deemaa jira waan ta'eef hambara 2015 keessa hin hammatu jechuudha baay'ina Abbootii Aksiyoonaa keenya. Kaapitaala keenya wajjin wal qabatee akkuma isinii kaasee waggaa sadan kana miliyoona 2 hundeessine. Gaafa hundaa miliyoona 2 qabannee itti teennee waggaa sadii keessatti kaapitaala yeroo sana guddifne miliyoona 300 kaapitaala jalqaba miliyoona 2 amma kan leegalee register ta'e jiru miliyoona 300 dha. Achi keessaa waggaa lamaaf wayii erga aksiyoona gurguruu jalqabne keessaa gara birrii miliyoona 100 walitti qabneerra. Miliyoona 100 namoota 4100 walitti qabanneerra. Miliyoona 100 akkas dhufa garuu gara miliyoona 100ti. Miliyoona 100 kana keessaa maalitti hojjettanii yoo jettan diteeyil keessa galuu isaarra samarii gaafa sadii kaasu qabeenyi qaama sadaffaatiin yookaan asset valuation qoratamee dhaabbata kanaa haga adoolessa 2014tti qarshii miliyoona 309 irra ga'eera. Miliyoona lamaan kaanee miliyoona 100 irratti gurgurree qabeenya dhaabbataa kan asset valuation yookaan qabeenya dhaabbataa miliyoona 309 irra jira. Kani qabeenya audiitii kan agarsiisu yaa warri asset valuation fi warri audiitii garaagaraa waan ta'eef hojii dhiyeessa boodatti qabeenya audiitii miliyoona 251 gatiin aksiyoona tokko jechuun amma irra ga'ee jiru kuma qarshii 3 irra ga'ee jira. Aksiyoona tokko bitamee vaayuu aksiyoona tokko amma 3 irra ga'ee jira. Hin dabaltanii akka gootu kan jedhu sun wajjin murteessee dabalta gatii aksiyoona tokko garuu vaayuu aksiyoona tokko ittiin kuma tokko amma 3 irra ga'eera. Waggaa 3tti 3 irra ga'eera. Gatiin aksiyoona tokko jechuudha. Vaayuun isaa hojii gurguddoo hojjetaman keessaa akkuma isinii kaasee qaama seerummaa mirkaneessuu beeksisa waldichaa keessumattuu karaa OBN karaa FID waggoota sadan darban keessatti beeksisa dhaabbataa bal'aan hojjetameera. Maxxansaalee garaagaraan barruulee garaagaraan qaamaan namoonni baay'een yeroo sadarkaa turan dhufanii dhaabbata kana beeksisuu keessatti biraandii gochuu keessatti hojii guddaa waggoota sadan keessatti raawwatameera. Gurgurtaan aksiyoonaa akkuma isinii kaasee 2000 irraatii gara 100tti ol guddifneerra kan maalidha. Ijaarsa warshaa shayii waliif kaaree 600 kan of keessaa qabu ijaarsa qofa takkaatti ibsa godhan dhufa warshaan shayii warshaan bunaa hojjetamee hojiitti eegalee agartan kana. Hojiif kan qophaa'aa jiran warshaan zayitaa warshaan nyaata daakuu yookaan food compleksii ijaaramanii xumuraa kan jiranidha. Warshaalee investimentii haaraa lafa komishinii investimentii fi biiroo investimentii duraan komishinii waan ta'eef investimentii Oromiyaa kanaaf komishinii jedha. Biiroo investimentii industirii Oromiyaa irraa warshaa sibiilaaf lafa fudhanneerra, qorichaaf lafa fudhanneerra, biraaf biraaf fudhanneerra, daakuu boqqolloo fudhanneerra. Kun investimentiiwwan lafa xumuramanii istookii keenya keessa galanidha. Akka waliigalaatti hojii guddaa hojjetaman waliigala isaan kana tokko tokkoon immoo yoo ilaallu warshaa shayii walii fi baay'ee namaa humnatti fakkaata waliif shayii waliifti gaafa dhugdan shuur baay'ee mi'aa waan ta'eef namoonni baay'een gaabaatis qaba fudhatanii bitattanii baatu tolallee laayinatanii yaadu bunas shayiis bitattanii bilgaltu hin laaltu waan ta'eef addistiidha. Addist shayii beektu yaadaas shayii namni dhugdanii standard sana jennu kwaalitiinsaa. So shayii baay'ee paakeejingii keenya guddaadha. Amma waa'ee gamoo ijaaruu warshaa kanaan kan haasa'aa jiru. Waa'ee oomishisa sana haasa'aa jira. Isa oomisha irra geenye oomishaa soofna malee weeraa osoo hin haasofnu amma isa ijaarsa irra fitne. Ijaarsa irra bira dabarree irraa ijaarree lafa fudhachuu bira dabarree kan shayii waan ta'eef warshaa guddaa magaalaa Burraayyuutti naannoo Shaaqaa Mooyitti ijaarree paakeejingii jalqabne irraa egaa akka waliigalaatti hojii sadiitu hojjetame. Tokko paakeejingii isaati inni kun magaalaa Burraayyuudha.
Shayeen immoo kan inni argamu naannoo Ilubaaboor yoo deemtan naannoo Saawuz West Itoophiyaa kana gara kibba baha Itoophiyaa kana baay'inaan kan jiru. Baay'een isaanii kan hojjetanii warra akka Meedirook Itoophiyaa fa'aa dibuu waan ta'eef adeemsa keessa lafa guddaa barbaachisa baalli shayee. Kanaaf gara Ilubaaboor keessatti baala shayee lafa bal'aa fudhatti qorachaa jirra. Qonna shayee jechuudha. Qonni shayee baala shayee gaafa hojjettan waggaa 80 tura. Waggaa 5 jettu umriin baala shayee tokko garuu waggaa 80dha. Kanaaf yoo lafa kana shayee kana qonna yaa dhala kan malu jenna jechuudha kana bira. Hojii isaa qonni isaa baay'ee bal'aadha. Qochaa jirra. Baala sana immoo piroosesii gochuuf immoo maal barbaasa? Maashina guddaa barbaada. Kanaaf adeemsa keessatti waggoota 5 dhufan keessatti hojii guddaa qabnu qonna baala shayee kana fi kan warshaa sana dhaabuudha. Inni kun Allergee biyya keessaas baay'ee murteessaadha. Biyyi kun gara hektaara miliyoona 6 olii qabdi kan baala shayeef ta'u qonnaaf parsantii tokkoo gadi gargaaramee jiru. Biyya shayeetiin baay'ee oomishamuu dandeessu gaggeeffamne keessa waan ta'eef waldaan keenya maal keessa akka galee jiru asumarra beekuun barbaachisaa jechuudha. Barbaachisaadha beekuuni. Kun baala shayeetii hojii gurguddoo xixiqqoo keessa darbuu fi ijaarsa mana hojii biiroo isaa bishaanii fi manufakcharii infraastiraakcharii barbaachisu qarshii miliyoona 1,380tiin ijaaramee xumurameera. Ijaarsa waajjiraa miliyoona 2.7 ijaaramee xumurameera. Maashinni ishee miliyoona 1.2 bitamee hojii eegaleera. Meeshaalee biiroo warshaa kanaa barbaachisu hunda isaan hojjettoota waajjirichaa maxxansaalee paakeejii galtee eeyyamoota barbaachisan oomisha saradumarree sadarkaa oomisharra waan geenyeef hojii gurguddaa hojjetamanii istooriin keenya takkaatti kuntaala 30 baachuu danda'a. Yoo fuultee parsantii 75 yoo goone immoo gara kuntaala 20 takkaatti wanta sakkaatti baachuu danda'a. Magaazina baay'ee guddaadha kan keessatti ijaarree jiru. Inni lammaffaan buna paakeejiin keenya isa kanadha. Isa haaraa kana sin har'a beeksifne. Bunni keenyas burraayyuutti argama. Hojiin gurguddaan buna daakuu wajjin wal qabatee kan jiru. Egaa Gujiis deemaa, Harargee deemaa, Wallagga Jimmaa yoo deemtan buna argattu. Oromiyaa keessatti miliyoona 15 qonnaan bulaan almost miliyoona 15 kan ta'u buna irra hojjeta. Biyyi kun almost galiin alalaa duraan argamu buna irra jira. Kana maawasinii kaasee sektara filannee keessa galaa jirru akka abbootiin aksuunaa beektan barbaanna. Warshaa bunaa gaafa hojjennu immoo dheedhiin itti kanatti keessa seenuu hojjechaa jiru. Karoora dhageessan jedhee yaada mootummaan baafate keessaa waggoota 8 dhufan keessatti warshaa bunni dheedhiin gabaatti alaatti ergamuun hafaa jedhu akka hamaasaaf daakamaan ergamaa jedhu. So buna dheedhii caalaa maalaaf xiyyeeffannee jecha jira buna akka of daakuu alatti erguu beekee jechuudha paakeejii kanaaf filanne. Kana jechuun maal jechuudha gara fuulduraa keessatti industirii bunaa keessatti qooda guddaa qabaachuuf ammaa jalqabnee industirii bunaa kaa'uu fi daakuu keessatti hirmaachuun keenya waldaa kana abdii guddaa kan kennu ta'uu amansiisaadha jechuudha. Ijaarsi manichaa biiroo miliyoona 2 ijaaramee xumurame. Maashinni bunaa karaa baankii hojii gamtaa Oromiyaa doolaara 100,100 nu eeyyamuutiin kan bitamedha. Baankii hojii gamtaa Oromiyaa sumaan galateeffadha. Doolaara keenya laannaa fi isaan immoo dursanii laatan waan ta'eef gaafa ekspoortii goonu laannaa fi amma garuu isaan tunuu keenya jechuu barbaada. Baankii hojii gamtaa Oromiyaa ammas hojii guddaa buna keessatti hojii hojjennee abdii gara fuulduraatti maashina guddaa bitanneerraa meeshaa biiroo barbaachisu xumurree hojii tajaajila qacarree akka hubattan oomishni bunaa kunis akkasuma jalqabeera jechuudha. Kan sadaffaa qabnu warshaa kompleksii nyaataa walii fuud kompleksii kaaree 6,800 magaalaa Shaambuutti argama. Fees waan marsan jalqabaa guyyaatti kuntaala 820 kan oomishu maashina guddaa dhaabuuf kan istoorii ijaaraa jiru. Istoor saayiziinsaa kuma dizaayinii keenya kana fakkaata. Fees waan fees 2 qabaa. Feesiin jalqabaa daakuu qabadiiti. Feesiin lammaffaa garuu paastaaf mokoroonii fi nyaata ijoolleeti. Inni kun weeraawusiinsaa yookaan manni kuusaa ijaaraa jirru G+3 jedhu akka ijaarsa asii oleensaa G+3 fakkaata. Keessa garuu takkaatti kuntaal saayiziinsaa 97 baata. Kuntaala 97 as the same time store gochuu danda'a. Yoo fuul ta'e keessa parsantii yoo irra garuu 50,070tti store saayizii qaba. Kanaaf qamadiin maal agarsiisa kuni
guyyaatti kuntaala dhibba digdama oomishu yoo ta'e gaafa fuul iskee hojiitti galu hagam akka inni jijjiirama fiduu danda'u asitti beekuu danda'ama. Kuntaala dhibba saddeet digdama jechuun ammas shaggar daabboo bo'ees paastaa warra guddaa duraan malee akka kanaatti industirii kan keessa namoonni galan hin jiranii. Namoonni baay'een gaafa warshaa kana dhaabu qamadii eessaa fiduu jedhan jennaan gaafa jalqaba baalee faarsii farraa finnee achitti daakuu daakanaan jedhe. Amma immoo biyyuu qamadii dhaguutte waan ta'eef waa'ee qamadii nan gaafattan kanaa waliin abdii qabaadhaa jechuudha. Qamadii alaan gashinu waan ta'eef waa'een qamadiin kun bareedaadha inni kun bareedaan ishee jechuu waliin gaafannu waan ta'eef daakuun keenya rakkoo qabaatu kanaa wala jennee yaadna yoo dhabne immoo garma baalee gara arsiiras deemnee fidannee dhufne waan ta'eef qamadii irratti rakkoo qabaannu jechuudha. Daakuun kun yoo hojii jalqabe keessumattuu hojii guddaadha jennee abdiin qabaanna. Kana kaafnu piroojeektii waa dhaabbanni itti deemu beeksisuufidha kan isinii kaase. Hojiileen guddaa hojjetaman lafti investimentii kaarii hojii adda addaa fudhatamaniiru ijaarsa mana kuusaa qarshii miliyoona 12tiin xumurameera ijaaramaa jira mooraa guutummaatti ijaaramaa jira. Maashinni daakuu guyyaatti kuntaala dhibba saddeet karaa baankii misooma Oromiyaa Itoophiyaatti kan inni bitamaa jiru isaan tunu eeyyameera. Misooma Itoophiyaas maatiin agarteeffachuu barbaada. Haga ammaa qarshii miliyoona 57 karaa misooma baankii Oromiyaa kan Itoophiyaa kan ishee kan jiru isa kana deemsa keessatti sadarkaan kan gadhiifamu ta'a amma garuu maashinaadha kan nuti xumurannee jirru waggaa kana keessatti kan hojiitti galu ta'aa jira warshaan kuni. Kan warra keenya keessatti waggaa lama keessatti bunaaf ishee hojiitti gashuu ture. Barna keessatti immoo warshaa daakuu kanaa warshaa zayitaati kan nuti hojiitti gashuu deemaa jirru. Waggaa yoo xiqqaate oomisha tokko gabaatti baasuu barbaanna waan ta'eef bifa kanaan akka ilaalu barbaanna. Haalumti tokko yoo rakkisuu baate kan Itoophiyaa kana warshaa kana kan hojiitti gashuu ta'a jechuu barbaadeen ariifachaan jira akkasiin jalaa hin turree fi teelegiraamii irrattis karaa matseetii irratti ture waan ta'eef achirraa argattanii yaada gabaasa kan guutu. Warshaan biraa jiru warshaa zayitaati wal faaktarii hektaar tokkodha kan itti fudhannee jiru. Warshaan zayitaa kun kaayyoo lama qaba. Kaayyoo tokkoffaan zayituma nyaataa kana dhaabuudha ijaaruudha. Inni lammaffaan garuu bakka warshaa keenyatti lafa guddaa qabna waan ta'eef saliitii kan nuyi kana warshaa miicu achumatti lookaalii irraa qonnaan bulaa irraa funaannee istoorii keenyatti kuufannee warshaa miicee calalla achumatti hojjenne ekspoortii gochuun barbaanna akka saliitii kan nuyi kana kan zayitaatis oolu akkasumas immoo alergeef kan ooludha kan ijaaramaa jiru. Marsaan jalqabaa kan ijaaramaa jiru garuu amma zayitaafidha kan xumuramu. Weeraawusiin zayitaa guutummaatti xumurameera. Akkuma isiniin jedhee warshaan keenya miliyoona 1,683 ijaarame. Akka inni kunis piroopoozalii baankii misooma Itoophiyaaf galeera. Tajaajilli ibsaa bishaanii kan daakus kan daakus kan zayitaas eeyyamamee jira. Ibsaa bishaan gaafa warshaa dhaabdan bishaan ibsaa waan baay'ee isin gaafata waan ta'eef isa gaggeessaa jirra. Hojii guddoo hojjetaman isaan kana fakkaatu. Warshaan sibiilaa waliif inni shanaffaan isinii kaasu inni arfan kun wanta ijaaramanii xumuramanii lama hojiitti galan lama hojiitti galanidha. Kaarii komishinii 800 bulchiinsa magaalaa Amboorraa warshaa sibiila guddaa dhaabuuf bifa kanaan dizaayinii akka waggaa kana komishinii investimentii biiroon investimentii fi industirii Oromiyaa already nu gadhiiseera. Bulchiinsi magaalaa Amboo manajimentii nu murteesseera. Dizaayinii kennu fakkaata. Ijaarsa waggaa kana keessa jalqabuudha waan ta'eefidha. Marsaa jalqabaa qorqoorroo fi mismaara kan nuti oomishnu. Adeemsa keessa garuu gara sibiila guddaatti galuu dandeenya. Ammaaf garuu hojiin jalqabaa hojii qorqoorroo ta'a jechuudha. Maybe qorqoorroo isa kam akka hin jenne isa adaamaa qorqoorroo maqaan isaa akkasiin beekama ta'e adaamaa qorqoorroo immoo isa kam kan jedhu qorannoon itti deebisi wayyaa har'aa akkas godha jechuudha. So irratti garuu qorqoorroodha kan gashannee jirru. Gabaa guddaa jira qorqoorroodha waan ta'eef gabaa qorqoorroo keessatti hirmaachuun baay'ee gaarii jennee amanna. Dizaayinii keenya kana fakkaata. Kanas akka sanduutu dizaayinii keenyadha. Warra mirkanaa'anii hojiitti galaa jirudha malee daawwannoon miti akka nu beektan barbaanna. Warra hojii haaramaa hojjechaa jirudha malee waan haaraa sin agarsiisuu hin qabnu. You can visit our factory ilaaluu waan dandeessanidha. Warshaalee kana wajjin wal qabatanii ijaaramaa kan jiran ijaaramaa kan xumurameef kan ijaaruuf deemudha. Hojii gurguddoon hojjetaman inni kunisdha. Kan Oromiyaa irraa eebbisiifanne kaarii 7,500 magaalaa irraa waan baay'ee garuu kaarii 5,100 amma jalqaba walii galee irraa garuu adeemsa keessa immoo lafa kana babal'ifachuunis gaariidha. Qabeenya dhaabbata ta'a. Warshaan inni afaan nuti xumuraa jirru warshaa qorichaa walii farmaasikaal faaktarii bulchiinsa magaalaa Sulultaatti argama kuni hektaara tokkodha. Inni kunis akkuma kanaa
biiroon investimentii fi industirii Oromiyaa nu eeyyameera. Kanaaf ijaarsaaf haala mijeeffachuudha. Yeroo darbes dabarsaa turre inni kun hektaara tokko sulultaa jechuun qabeenya akka meeqa ta'e immoo sinii ibsuu barbaada. Asumarraan biiroo investimentii fi industirii Oromiyaa guddaa kana galateeffatan barbaada. Haga ammaatti waldaan keenya proposal agashate gaaf tokkitti gujiraatu sanii beekan. To the maximum ji'a tokko ol turre biiroo kana keessatti. Kanaaf waajjiraalee akkasii ariifatanii kun dhaabbata uummataa jedhanii gaafatti murteessanii galatooma jechuun barbaada. Hojii gurguddoo hojjetaman as keessatti argamu. Warshaa dhumarratti sirriitti agarsiisuu barbaadu nama jira. Gara namoonni baay'een beektu yaada asii baakoo dabartanii naannoo dhidheessaa keessa deemtanii Gambeellaa Beenshaangul keessa maangoo argitu. Maangoo guutummaa isaa maangoo argitu. Maangoo kun baay'ee isaan gadi. Juusii garuu difdifiinsa biyya inni sun hunda juusii biyya Indiyaa irraa gala. Ni immoo malee yaadne maangoo biyya keenyaa kana difdifii goonee gara biraatti erguu barbaadna waan ta'eef inni kunis magaalaa Gimbiitti kaaree 5,100 irratti lafa investimentii Oromiyaa nu kenne ijaarsaaf qophaa'aa kan jiru diizaayiniin keenya kana fakkaata. Inni kunis ijaarsaaf qophaa'uudha. Yoo dandeenye dura duwwaa ta'uu taane juusii deessi bobaasu dandeenye abdii qabaadha gara fuulduraatti jigootiin. Hojiilee hojjetaman kana fakkaata. Inni kan hojii investimentii hojjetan guddaa galatooma jechuu barbaada galatooma. Sabanii kaa'ee hojii bal'aatu hojjetame waanuma mana kanaaf ta'u guyyaa kanaaf qabanne malee hojii warshaa tokko lafa fudhatanii ijaaranii xumuranii hojiitti galchuun waggaa 3 keessatti hagam akka inni ulfaate manni gubbee jedhee yaada. Warshaan lama ijaaranii bunaaf ishee fiduu duwwaa ta'uu taane industiriitti bunaa chaalenjii inni qabu beektu jedha roostingii fi gaazexii gaafatan. Tarkii irraa binneeti kan maashina guddaa gashine biyya tarkii irraa gashine maashinuma tarkii irraa bitanii galchanii istoor godhanii maashina dhaabanii waggaa muraasa keessatti paakeejingii sadarkaa dhumaagaa teelee irra kaa'uun hagam akka danda'udha. Maashinni ishee kan nuti gashine chaayinaa irraati. Hagam akka piroosesii qabaatee dhufee warshaan tokko dhaabatee infiraastiraakcharii isaa guutamee oomishaa kan galu beekuun barbaachisaadha. Waggaa lama keessatti warshaa lama oomisha jalqabsiifne waggaa kana keessatti kan daakuuf kan zayitaan qaqqabsine jennee yaadna. Waggaawwan 5 dhufan keessatti karaa walitti qabaa kan dhiyaatu warshaawwan 5 haaraa kan laawunchii mana kanaaf kan qabaanna. Waggaa 5 dhumatti yoo xiqqaate warshaa 9 dhaabbanni kun ijaaree xumuree kan hojiitti galchuu ta'uusaa asumarratti beeksisuun barbaada. Galatooma. Kabajana kennaa fi irra deebi'aa shorkoon I hope baay'ee gammadaniitu jedhee yaada isaanii dhumarraa yoo eegalee waggaa 5 dhufu keessatti warshaa 9 ijaaranii hojii eegalchiisuun hin danda'amu miti. Meerra deebi'aa danda'ama jedha. Baay'ee gammadaniitu jedhee yaada dhugaa dubbachuuf nunis itti dhiyeenyaan wantoota argitan kana waan beeknuuf baay'ee nama gammachiisa. Yeroo baay'ee baay'ee deddeebinee haasofna amaleeffannaan Oromoon walii wajjin hojjechuu actually kun kan Oromoo qofas miti namoonni baay'een aksiyoon akka isaan bitan na yaada maaliif rakkootu jira yeroo tokko tokko wal amanuu wal shakkuu amaleeffannaan Oromoon walii wajjin hojjetee aksiyoonaan guddatee dhaabbata gurguddaa hojjetan baankii irra darbee hojiilee biraa irratti badaa hin mul'atu waan ta'eef kun bu'uura ta'a kun tarkaanfii tokkoo fuulduratti deemsisa akkuma sabaatti jedhee yaada. Obbo Ayyaanaan irra deebi'ee guddaa galatooma akkasumas boordii keessa waliin fayyaa ta'aa horaa bulaa jechuu barbaadna. Egaa gabaasa argitan kun kan waggoota 3 darban keessatti waggoota muraasa of ijaaruu tarkaanfachuu irra darbee gara bu'aa buusutti waldaan keessa darbee jira. Kanaaf baga gammaddanii hundumti keenya iyyuu baga gammadne jechuu barbaadna irra deebi'ee. Erga gabaasa kana dhaggeeffannee sagantaan keenya itti aanu waa'ee baasiif galii eksternaal oodiit jedhan namoonni bakkeedhaati kaampaanii kana yookaan dhaabbata kana oodiit godhaniiru waan ta'eef gabaasa oodiitii dhaggeeffannee sagantaa itti aanutti tarra jechuudha.
yeroo gaggabaabaa fudhachaa jirra waan ta'eef hin dadhabdanii jedhee yaada. Dhaabbanni ODT waggoota 3 darban kana keessatti dhaabbata kana maal hojjetee maal buusee baasiinsaa galiinsa hagami kan jedhe dhaabbanni hojjetee dhaabbanni alaa garana dhufeetu gabaasa nu dhiyeessaa. Kabajaanan isaanii waltajjiitti affeera isin immoo naasii maddaa. Galatoomaa ani kan hin dhufe dhaabbata Ooditar Alaaraa waldaa walii fi hojii isaa kan waggaa 3 faayinaanshal isteetmentii isaanii ooditii goonee xumuree turre. Akka Ooditar Alaatti nuti guutumaan guutuutti parsantii 100 wantoota ilaallu garuu meejor eeriyaa warra jedhamu irratti saampil dookumentii fudhannee ilaallee jirra. Waan jirugaa asuma kunoo matseetii duuba irratti oodit riippoortii attaachisin goonee turre isa diiteelii isaa achirratti ilaaluu dandeessu. Garuu akka waliigalaatti maal sirna bittaa dhaabbatichaa riiformaa akka seera qabeessa kolleektii gochuu isaanii sanada gaatee qophaa'uu isaa mirkaneeffanneerra. Maallaqni dhaabbatichaa baank isteetmentiidhaan mirkaneeffachuu dandeenyee jirra kan waggaa 3tu. Akka ciminaatti wantoonni ilaalaman haala gahaa ta'een sanadoota hojiif kanaaf barbaachisaa ta'an argannee jirra. Sirna bittaa fi kaffaltii adda addaa sirna itti bulmaata dhaabbatichaa kan hordofe ta'uu sirriitti hubannee jirra. Sanadoota hojiif nu barbaachisan sappoortiif dookumentii haala gahaa ta'een argannee turre yeroo jiru. Kanaaf haalli qabiinsa faayinaansii isaanii gaariidha walumaa galatti. Akka rakkinaatti wantoonni laalle tokkoffaa lafti dhaabbatichi liiziidhaan qabate sartifikeetii abbaa qabeenyummaa argachuu hin dandeenye. Dabalataan gatiin lafaa kun immoo qaama alaatiin qoratamee gatiin lafaa yookaan maarkeet vaaliyuun isaa osoo beekamee barbaachisaadha jennee yaada itti ilaannee jirra. Isaanis immoo egaa nuti haga sanee 30 bara 2014tti kan hojjenne isa booda akka itti deemaa jiranii fi waggaa kana keessa immoo xumuranii sartifikeetii isaanii harkatti akka galfatan waadaa nu galanii jiru. Karaa biraatiin immoo waggoota 3 keessatti withholding jechuun yeroo bittaan bitamu meeshaa bitame yeroo bitamu gibira guuramu daldaltoota irraa jechuudha. Inni yeroo yeroodhaan seetilii ta'uu qaba. Kun mootummaa waan gaafatuuf jechuudha. Kanaaf isa waggaa 3 kaffalamuufi qaba jechuudha mootummaadha. Maaliif dhaabbaticha kara fuulduraatti itti gaafatama waan godhuuf jechuudha. Kanaan ala inkaam taaksii, peenshinii haala seera qabeessa ta'een yeroo yeroodhaan seetilii gochaa jiru kun waan nama gammachiisu. Akka yeroo jalqabaatti akka yeroo jalqabaaf dhaabbateetti faayinaanshal isteetmentiin isaanii dookumentiin isaanii baay'ee itti gammannee kara fuulduraatti immoo kana caala fooyyessanii akka itti deeman abdii qabnaa. Walumaa galatti yaadni ani qabu kanuma. Diiteelii isaa garuu faayinaanshal isteetmentii matseetii duubarra isin goonee jirra. Isarraa waa hunda hubachuu dandeessu. Gaafis yoo qabaattan isaan isiniif deebisuudhaaf qophiidha. Nuti gama keenyaan waan argineen baay'ee gammannee jirra. Kanumaan itti fufaa jechuu barbaadna. Galatooma. Egaa waan murteessaaf waan isin beekuu qabdan waan iftoomina qabu ta'us qaba. Seera yaa'ii keessaas kun isa tokko waan ta'eef akkasitti dhiyeessine. Egaa inni ittaanu waggoota 5 dhufan keessatti maaltu ta'uu qaba yookaan tarsiimoo akkamii qabatee dhaabbanni kun socho'a? Waggoonni 5 dhufan maal ta'uu qabu yaada jedhu irratti yeroo muraasa fudhannee kan
yaada dhaggeeffannu ta'a. Walitti qabaan boordii waldaa gara dhufanii yaada nu kennu Dr. Soolaniin Naasimadhaa.